Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oro bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isin hin jenne ta'an suuraan oduu so'aa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanganuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadha laayikii sheer godhuu hin dagatina kallattii gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru. Walitti bu'iinsi Oromoo Gujiitii fi uummata Sidaamaa kalee galgala bifa haaraan jalqabuun dhagahamee jira. Kana dura walitti bu'iinsi jalqabee ture akka tasgabbaa'u taasifamee kan ture yoo ta'u kalee galgala shiraan ammas uummata kana kan yeroo dheeraaf waliin jiraate kan ollummaan wal kabajuu fi jaalalaan waliin jiraataa ture walitti buusuun kalee galgala bifa haaraan jalqabee jedhamee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabadhee jira. Oduun itti aanu Jimmatti deeggartoota Arsenaal gammachuu ibsataa turan irratti humnoonni mootummaa dhukaasa banuun dhagahamee jira. Kunis komii guddaa kaasee jira. Dabalata isaas qaba. Oduun itti aanu gareen Tsimdoo jedhamu kan tibbana bu'uureeffame yookaan hundeeffame dhiphi yaaddeessuun dhagahamee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee qabadhee jira. Oduun itti aanu waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen ajajaa waraana PP ol aanaa sadarkaa Birgeedar Jeneraal qabu tokko addunyaa kanarraa godaansisuu beeksisee jira. Hidhattoonni Finxaaleeyyii daangaa Oromiyaa cabsuudhaan uummata nagaa irratti haleellaa raawwatuun lubbuu namoota hedduu galaafatanii turanis ajajaa ol aanaa waraana PP kana nutu addunyaa kanarraa godaansee jedhaa jiru falmii uumee jira. Dabalata odeeffannoo kanaa qabandee jira. Akkasumas ajajaan waraana mootummaa Koloneel Zooduu jedhamu lola tibbana bifa haaraan hidhattoota Finxaaleeyyii daangaa Oromiyaa ceesisuudhaan namoota nagaa irratti bansiisuuf qophaa'aa jiraniif namoota qindaa'uun loojistikii dhiyeessaa fi turan poolisiin naannoo Oromiyaa to'annaa jala oolche lakkoofsa isaanii baay'ee ta'e bakka itti hidhaman yaasuudhaan mallaqa irraa guurate gara irraa dhufanitti geggeesse komii guddaa kaasee jira. Dheekkamsas uumee jira. Poolisoonni naannoo Oromiyaa dheekkaman jedhamee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee qabna isin biraan geenna. Gama biraatti waraanni bilisummaa Oromoo kibba Oromiyaatti humna haaraa akkaan ga'umsaan leenji'e eebbise jedhee jira. Dabalata isaas isin biraan geenna. Guutuu oduu kanneeniitiif kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti guutuun oduu wal duraa duubaan akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaatu wajjii turuudhaan itti bohaarana affeerraa kenna. Walitti bu'iinsi Oromoo Gujiitii fi uummata Sidaamaa bifa haaraan jalqabuun dhagahamee jira. Walitti bu'iinsi kun tasgabbaa'ee turuunis kan himame yoo ta'u kaleessa galgala bifa haaraan Oromoo Gujiitii fi uummata Sidaamaa gidduutti jeequmsi ka'uun dhagahamee jira. Jeequmsa ka'eenis yookaan lola tureenis miidhaan guddaan dhaqqabulleen gabaafamee jira. Uummanni Gujiitii fi uummanni Sidaamaa uummata ollummaadhaan yeroo dheeraaf nagaan akkasumas jaalalaan waliin jiraataa turedha. Amma garuu shiruudhaan uummanni kun akka walitti bu'u taasisuun miidhaan lubbuu namaa qaama namaatii fi qabeenya uummataa irratti akka dhaqqabu taasifamee jira. Qabeenyi hedduun barbadaa'ee jira. Namoonni hedduun ajjeefamanii jiru. Hedduunis madaa'anii jiru. Rakkoo kana mariidhaan furuudhaaf yeroo dabre jaarsoliin biyyaa tasgabbeessanii ture. Jawaar Muhammadis dhimma kanaan wal qabate rakkoon kun shira uummata yeroo dheeraaf nagaa waliin jiraate walitti buusuti jechuudhaan kan ibse yoo ta'u rakkoon kunis mariidhaan abbootiin gadaatii fi akkasumas jaarsoliin biyyaa furuu qaban jechuudhaan waamicha taasisee ture. Abbootiin gadaatii fi jaarsoliin biyyallee dhimmicha tasgabbeessanii ture. Kalee galgala immoo haala adda ta'een bifa haaraan walitti bu'iinsi yookaan lolli kun uummata lamaan yeroo dheeraaf ollummaadhaan nagaan waliin ture gidduutti jalqabee jira. Ammas lolli kun dhaabbatee rakkoon jiru mariidhaan akka furamu Jawaar Muhammadis waamicha taasisee jira. Oduun itti aanu gareen Tsimdoo jechuudhaan of waamu tibbana hundeeffame PP'f yaaddoo ta'uun gabaafamee jira. PP'n hundeeffamuu garee kanaatiin yaaddoo keessa kan galte yoo ta'u yaaddoo keessa galuu irraa kan ka'e qaamota garaagaraatiin Tsimdoo garee jedhamu kanarratti tarkaanfii fudhaa beekaa jechuudhaan himannaa dhiyeessitee jirti. Gareen Tsimdoo jedhamu kun Suudaanii fi Eertiraan hundaa'e kan jedhame yoo ta'u gareen kun hidhattoota naannolee Itoophiyaa hedduu kan hirmaachise jedhamee jira. Gareen kun tibba kana marii gaggeesse kan jedhame yoo ta'u Itoophiyaanis haleellaa diroonidhaan irratti raawwatuuf yaalii gootee turte jedhamee jira. Yaalii godhaa turteenis haleellaa yeroo 8 raawwatte yeroo 9ffatti dirooniin ergamte achumaan hafu yookaan haleelamuu guyyaa kaleessaa isiniif gabaafnee jirra. Oduun itti aanu Jimmatti aangaa'otaa fi humnoonni mootummaa deeggartoota Arsenaal gammachuu ibsataa turan irratti dhukaasa banuun dhagahamee jira. Aangaa'otaa fi humnoonni mootummaa deeggartoota Arsenaal kaleessa galgala yeroo Arsenaal geeba fudhatu gammachuu ibsataa turan irratti dhukaasa banan deeggartoota Manchester United
kan jedhame yoo ta'u aariidhaan uummata gammachuu ibsataa turan irratti badii tokko malee dhukaasa banuudhaan uummaticha jeeqanii turan jedhamee jira. Garuu dhukaasa banameen miidhaan dhaqqabe hanga ammaatti hin gabaafamne. Kuni garuu waan baay'ee nama gaddisiisudha. Deeggartoonni Arsenaal akka magaalaa Jimmaa qofa osoo hin taane akka guutuu addunyaatti magaalota gurguddoo addunyaatii fi akkasumas kan biroo keessatti bal'inaan gammachuu isaanii ibsataa turanii jiru. Akka magaalaa Finfinneettis deeggartoonni Arsenaal bakka tokkotti walitti dhufuudhaan bakkoota garaagaratti haala adda addaatiin gammachuu isaanii ibsatanii turan. Garuu rakkoon irra dhaqqabe hin jiru. Jimmatti hoo maaltu dhalate? Maaltu adda ta'e? Wantichi dhimma ispoortiiti, dhimma siyaasatii miti. Aangoorraa nama buusuu fi namni gammachuu ibsatuuf gadi ba'ee hin jiru. Akka viidiyoo miidiyaa hawaasaa irratti gadi dhiifame irraa mul'atutti wanni ture akkaan kan nama gaddisiisudha. Mootummaan qaamota akkanaa kana seeraaf dhiyeessuu akka qabuu fi tarkaanfii sirreessaa irratti fudhatu akka qabu hawaasni waamicha dhiyeessee jira. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zooniilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo ajajaa ol aanaa waraana PP Gita Birgeedar Jeneraal qabu tokko addunyaa kanarraa godaansisuu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa waliin lixa Oromiyaa aanaa Giddaa Ayyaanatti lola gaggeessee ture irratti jeneraala waraana mootummaa tokko addunyaa kanarraa godaansisuu beeksisee jira. Lolichi dura kan jalqabe hidhattoota finxaaleeyyii daangaa Oromiyaa cabsanii naannoo Oromiyaa seenuudhaan humna guddaa fi meeshaalee gurguddaan uummata bal'aa irratti lola bal'aa banuudhaan lubbuu namoota hedduu galaafatuudhaan qabeenya uummataa hedduu barbadeessaa yeroo turanitti raayyaan ittisa biyyaa naannicha turetti cal'isee ilaalaa ture jedhamee jira. Iddoon humnoonni finxaaleeyyii haleellaa irratti raawwataa turan kun aanaa Giddaa Ayyaanaa bakka Dichoo jedhamutti yoo ta'u, raayyaan ittisa biyyaa yeroo humnoonni kunneen miidhaa guddaa uummata irratti dhaqqabsiisan harka maratee ilaalaa ture jedhamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo naannicha jiru immoo haleellaa uummata irratti baname lubbuu namoota hedduu galaafate kana. Akkasumas humni waraana PP raayyaan ittisa biyyaa cal'isee ilaaluu kanaan quuqamni itti dhagahame waraanni bilisummaa Oromoo naannichatti jiru haleellaa uummata irratti raawwatamaa jiru irraa qolatuuf garasitti socho'e jedhamee jira. Yeroo waraanni bilisummaa Oromoo bakka lolichi itti gaggeeffamu dhaqqabuudhaan haleellaa hidhattoota finxaaleeyyii uummatarraa qolatuu fi haleellaa jalqabu raayyaan ittisa biyyaa gara hidhattoota finxaaleeyyii goruudhaan hidhattoota finxaaleeyyii daangaa Oromiyaa cabsuudhaan uummata Oromoo qe'ee isaatti haleellaa irratti raawwatan wajjin waraana bilisummaa Oromoo irratti dhukaasa banan jedhamee jira. Yeroo dhukaasa bananitti waraanni bilisummaa Oromollee haxxee hidhuudhaan haleellaa humnoota lamaan irratti raawwateen miidhaa guddaa humnoota kanneen irratti dhaqqabsiise jedhamee jira. Miidhaa dhaqqabsiise kanaanis hedduu kan madeesse, hedduu kan addunyaa kanarraa godaanse yoo ta'u, ajaja waraana PP ol aanaa Birgeedar Jeneraal Asnaqaa Ayitanaw jedhamus haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo irratti raawwateen addunyaa kanarraa godaane jedhamee jira. Birgeedar Jeneraal Asnaqaa Ayitanaw lola kanarratti addunyaa kanarraa godaanuun falmii kaasee jira. Falmiin ka'es hidhattoota finxaalii daangaa Oromiyaa cabsuudhaan uummata Oromoo qe'eetti haleellaa irratti raawwatan biraa yoo ta'u, humnoonni finxaaleeyyii kunneen nutuu ajjeese jechuudhaan injifannoo irratti labsatuun dhagahamee jira. Ajajaa waraana PP hidhattoota finxaaleeyyii waliin ta'uudhaan waraana bilisummaa Oromoo irratti dhukaasa bane hidhattoonni finxaaleeyyii ajjeesuun ni yaadama yookaan immoo osoo isaan gargaaraa jiru. Akkamitti haleellaa irratti raawwatu jechuudhaan hedduun immoo yaada hin fakkaanne jechuudhaan dura dhaabbatanii jiru. Gama biraatiin immoo haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo Dichootti humnoota mootummaa fi hidhattoota finxaaleeyyii irratti raawwateen miidhaa dhaqqabsiisee fi ajajaa ol aanaa waraana PP akkasumas deeggara hidhattoota finxaaleeyyii waggaa 8 fi uummata Oromoo irratti haleellaa raawwataa turan deeggaraa ture. Kan guyyaa kaleessaa addunyaa kanarraa waraanni bilisummaa Oromoo godaansiseen rifaatuun guddaan itti dhagahame jedhamee jira. Rifaatuu kanaan waraana bilisummaa Oromoo irratti haleellaa raawwatuuf meeshaalee gurguddaa hedduu garas guurame jedhamee jira. Akkasumas haleellaa waraana bilisummaa Oromoo irratti raawwatuuf sochii jalqaban kana humna qilleensaa deeggaramuuf karoora akka qaban maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanii jiru. Hunda caalaa immoo haleellaa diroonii raawwatuuf qophii taasisaa jiraachuun kan himamedha. Gama biraatiin immoo waraanni PP haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo loltoota isaa irratti raawwatee fi miidhaa dhaqqabsiiseen kan dallanan
har'a namoota nagaa irratti tarkaanfii fudhatan jedhamee jira. Tarkaanfii fudhataniinis namoota nagaa 4 dargaggoota 4 jechuudha badii tokko malee lubbuu isaanii galaafatan jedhamee jira. Gama biraatiin immoo ajajaan waraana mootummaa Koloneel Zawuduu jedhamu lolaatti bana bifa haaraan hidhattoota finxaaleeyyii daangaa Oromiyaa cabsiisanii seenuudhaan uummata irratti haleellaa bal'aa akka raawwattuuf namoota loojistikii dhiyeessaa turan. Kan lakkoofsi isaanii hedduu ta'e kan poolisoonni naannoo Oromiyaa to'annaa jala oolchanii turan bakkoota itti hidhaman yaasuudhaan mallaqa irraa fudhatee gara naannoo irraa dhufanitti akka deebi'an haala mijeessuu fi gaggeessuun isaa poolisoota naannoo Oromiyaa dheekkamsiise jedhamee jira. Koloneel Zawuduun namoota loojistikii dhiyeessaa turanii fi to'annaa jala oolanii turan bakka geessitu jira jechuudhaan irra deemuudhaan bakkoota itti hidhaman yaasuudhaan namoota 19 irraa mallaqa erga guuratee booda irraa dhufanitti akka deebi'an geggeessa jechuudhaan odeeffannoon maddeen garaagaraa irraa ba'an ibsanii jiru. Poolisoonni Oromiyaa hojii kana keessa beekan immoo kun akkamitti ta'a jechuudhaan aarii keessa galuun isaanii dhagahamee jira. Oduun itti aanu loltoonni mootummaa mooraa waraana mootummaa gadhiisuun bakkoota garaagaraa irraa baay'inaan gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufaa jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Har'as bakkoota garaagaraa irraa loltoonni mootummaa hedduun hidhannoo guutuu wajjin gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromollee simannaa ho'aa taasisuuf beeksisee jira. Gama biraatiin immoo waraanni har'as loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti bakkoota garaagaraatti gaggeeffamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo magaalota hedduu to'annaa isaa jala galchuu beeksisee jira. Loltoota mootummaa hedduus booji'ee jedhee jira. Akkasumas lola bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa waliin gaggeessaa ture irratti miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun meeshaa waraanaa hedduus irraa hiikkadhe jedhee jira. Oduun itti aanu waraanni bilisummaa Oromoo humna haaraa haala adda ta'een guutuu Oromiyaa keessatti leenjisaa ture zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti eebbisuu itti fufee jira. Tibba kana fufteedhaan lixa Oromiyaa giddugala Oromiyaa akkasumas kibba Oromiyaatti humna guddaa marsaa garaagaraatti tibbanuma eebbisee jira. Giddugala Oromiyaatti waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa kaleessaa humna haaraa yeroo dheeraaf leenjisaa ture eebbisuu isiniin geennee turre. Har'a ammoo guyyama kaleessaa guyyaa wal fakkaataa fi yeroo wal fakkaatatti kibba Oromiyaatti humna haaraa yeroo dheeraaf ga'umsaan leenjii waraanaatii fi leenjii siyaasaa akkasumas kan biroo kennaafii ture eebbisuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Isaanis kan viidiyoo irratti argitan kanaadha. Haaluma wal fakkaatuun achuma kibba Oromiyaatti torbaanuma kana waraanni bilisummaa Oromoo humna haaraa bakka adda ta'etti leenjii kennaafii ture ga'umsaan xumursiisuun sirna ho'aan eebbisee ture. Walumaa galatti yeroo ammaa kana humni waraana bilisummaa Oromoo guutuu bosona Oromiyaa keessatti guutee jira. Maddeen odeeffannoo garaagaraa immoo akka irraa dubbatanitti hanga yaadamee ol ta'uudhaan mootummaa PPT fi yaaddoodha jedhamee jira. Kan nama ajaa'ibsiisu immoo yeroo mootummaan PP waraana isaa mindallee kafaluu fi dadhabee akkasumas hanqina nyaataatiin dararaa jirutti rakkoo beelatii fi mindaan kaffalamuu fi dhabuudhaan loltoonni isaa kallattii fi carraa argatan hundatti fayyadamuun mootummaa ganaa jiranitti waraanni bilisummaa Oromoo humna guddaa bosona Oromiyaa guute kana rakkoo tokko malee bajata isaa danda'uudhaan sadarkaa mootummaa biyya bulchuu tokko olitti humna kana horataa jiraachuun yookaan immoo kunuunsaa jiraachuun kan nama ajaa'ibu jedhamee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadhe kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi rabbii isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan hawwii kenna nagatti nu tura.